Galabu sedu. Isinkalu mani sinda buju. Barang sinda bule. Rakon sinda bule. Baburi napatu sinda bule. Kayari napatu sinda bule. Bakulaka napatu sinda bule. Akara kara tadi. Jadi pitani henti balakau ma ambalnya orang orang dewanan sinja. Aku udah ti mangkudo kayak tadi kyo kalau kayak sawan juga lagi ti kure. Odu bagam macisa nama bolu nanti na. Amma kure orang memang mereka kure. Nanti kayaknya udah di alam kan durang. Waljau cara muda kaba. Karena itu wajah awasa. Abolnya di mana dah? Dia mana dah di cara muda kaba. Mereka jarang jangan terus terus saya kabar itu bagi kita kure ni. Arah mangkudo lagi ti maniti. Galma wanda awasa buddha loko didantari kirtani ettu gammade ettu simbole kokara kesari ni simbela karkaranda naam se akabu wane gantana gebetu kabde isinamba boda sin baage chapal na champion kumane sinro mona ammo la bini english saujante in oromo de english oromo de uk Imam desa itu boleh juta, imam desa itu juga juta. Imam desa ada biar lagi kan, ada bukan, ada orang-orang akan mas ada berseperti yang itu satu orang bandar saja. Galbang ada desa, imam desa itu lagi. Kajualnya desa, orang desa berbangsa itu juga, maka tu berbangsa orang desa. Orang orang itu negara-negara bisa cerita tadi, dan kalau berbangsa buat tadi, sekarang kan desa ini ada tiga habis. Gaman dan dahuluan, orang kesini ini diserahkan nama tu ada di dalam berbat. Harap dua orang pun bola berada di dalam berbat. Wah, karena Nairobi ramai. Kita apa berada orang kampung, kita apa sekitar orang. Kita apa kita kuat yang berada orang orang kuat tak kurang kurang dalam orang ini. Angkamat galma wala kese tu wala gene bari alle wa wali tune yada manna ka dulla sera mali kaame ab jo hamma to wala kaame ki hai kese kar lalu ero kitaba kana basu bogonna abdo itiaru la sugabi base jari modumma iga ima kenya kinamso kenya ambo bate masa itiaru abdumma rodo tigi bonon biasani kudu kita Waan itti deemu waan shakkaniif ummata Keeniyaa qopheessaa ture san fashalsiidha yaadan jechuudha. Yeroo takka hawaasa keenya ka Keeniyaa jiru ka gosoota Oromoo, Somaalee, saboota hedduu achi jiran ka kumaatamaan kitaaba san eebbisuudhaaf qophaa'anii shirri harkatti fashaleessaniin shirri diinaa fashaleessuu yaalullee yaanni keessan, humni keessan, cimini keessaniif tokkummaan keessan Fira falaga berat lewan dah kami hedu kalau tu mah lalle simpona nagal defenda. Dula Eropa digonen akeka kab. Dula waligala hingga pulang koda juru kana bikalama konelal. Kudan durat the first phase ummata damai sudah. Umman ni Kenya wugoda lama saden da berkanatti. Aku magavan nef, aku masih ruway wanen bokon nara turtan. Hara galfatan. Nage naga duhut abdi dan ega turtan. Nutis wan dan denyu yali gone amammo umman Kenya dammake nagenyi kadadan dida mesun jalate me oson dain harki bichirame nagenyi be Kenya te akabuf wa michagonen yero gababa kaisatti umman Kenya Allise dhaggeeffataa akka jiru malee akka rafne waan mirkaneessaniif galatoomaan isin jaa. Jarri mootummaatis warri if dagate warri eenyate ha Oromoo achirra isaan keessa maal fiddan amma booda Oromoon cabte jee yaade torban lama sadi keessatti Oromoon hanga fiigeessu. Galma hunda guutuudhaan sochooftee fi qaamaanis argamuudha. Hojiin har'a akka duraatti uftuuruu fi of jajuun hafee gandaranii piroojeektii dudullacha haaromsanii eebbisuutti dirqamanii jiranii jechuudha. Wanni beekamuu qabu ummanni kun ummata tuffatamuu miti.
ummanni kun ummata kabajaan isaa malu kabajaan moo kanatee osoo hin ta'in kaan kabalee kaan mukeetti cabsee kabajaa isaa malu akka argatu qabatamatti kaa agarsiiftan waan ta'eef hedduu galatoomaan isinin jaa. Kana booda gara Ameerikaatiin deema. Minnesota irraa eegaluudhaan magaalota adda addaatiin deema. Kun marsaa lammataa ta'a jechuudha. Second phase of the campaign. Hanga ammatti uummata keenya dammaysu mooraa isaa gamaa gamana jirtu kakaasuu if yaadachiisu haasoysiisu falmisiisu irratti fuulleffanne. We were agitating. We were focused on agitating, provoking discussion. Marsaa itti aanu irratti engagementii eegalla jechuudha. Marsaa itti aanu irratti qabsoon itti aanu qabsoon marsaa itti ta'uu akka qabu xiinxala gadi bu'eef gadi fageenya qabu mooraalee takkaa'u galma gurguddaa kanarratti taa'uun ol keessatti kan mareen hoggaa ta'u cufaadhaan immoo hayyoota keenya beekota keenyaa fi hogganoota sadarkaa hawaasaa adda addaa irra jiran wajjin balbala cufannee kan mareennu ta'a. Hogganoota Oromoo qofa osoo hin ta'in hogganoota sabaaf sablammoota biyya sanii akkasumas naannoo sanii jiran wajjin marii karoorfannee lafa kaa'annee jira. Marii irratti hundaa'uudhaan gama dhumaa irratti cuunfaa takkaa'u karoora tarkaanfii fudhachuudhaaf deemnu kan beeksisudha jechuudha. Kanaaf isinis bifa adda addaatiin yaada keessan gaafii keessan akka torbaanota darban kan agarsiisaa jirtanitti gara fuulduraallee akka agarsiiftan isin gaafachuun barbaada. Dhuma irratti laaftutti asin geenye waggoota 50 dabre kana bikka irraa kaanee bikka irra geenye xiqqoo miti. Bikka garaa keenyaan geenye bikka hawwin hin geenye tarkaanfii sadii waggaa dura deemne tarkaanfii lamaaf duuba deebi'u jira. Garuu immoo bikka kaleessa irraa kaan hin jirru. Gara fuulduraas wal dhaggeeffachuudhaan walitti dhufuudhaan walii himuudhaan wal waqaruudhaan wal qaruudhaan ummanni kun waan isaan malu ifiifis ummata Itoophiyaatii fi ummatoota naannoo saniifis nagaa tasgabbiif dimokiraasii fiduu irratti shoora rabbiin isaa kanne ka lakkoofsaan isa guddise ka dachii badhaatu irra isa kaa'e ka dhugaa fi gadaa isaa kanne san irra eegamu galmaan ga'uudhaaf akkuma dur caalaa har'as muuxannoo arganne ta'arriin nu biqilta kana fayyadamuudhaan ummata Oromootis ummatoota biyya keenyaatis ummatoota ollaa keenyaatis mataa ol qabachiisuu fi rakkoolee bara baraan irra jiran ofirraa akka mulqu ijaaruudhaaf dammaysuudhaaf tokkoomsuudhaaf hojii eegallee jirra. Hojii kanatti akka nu jira hiriirtanii isin gaafadha. Bolton, Manchester, UK isin hanqatu taate isiniif ergina waan takka yaaddeeyna yoo isin hanqatu taate isiniif ergina ka afaan Ingiliziitillee yeroo gabaabaa keessa ni dhufa. Bal'inaan marii ka itti fuunu taata kitaaba dubbisa kitaaba gaafa dubbiftan qabiyyee kitaaba irrattillee gama onlaayinii yoo taate kan mareennu ta'a jechuudha. Yaadni dubbachuu barbaadu yaada sadii. Tokkoffaa ilmaan Oromoo biyya Suudii hidhaa jiran nama 45 du'atti murteessan sanaan dubbachuu barbaada. Lammaffaa immoo ilaalchoota amma nu gidduu jiru waa'ee gantummaadha. Dubbii gantummaa kanaas dubbachuun barbaada. Dubbii sadaffaa immoo ilaalcha Itoophiyaanummaa fi Oromummaa wal lolu jira kanallee sadeen kanallee dubbachuun barbaada. Inni tokkoffaa warra Suudiitti hidhamee jiru nama 47 waggaa darbe keessa murtiin du'aatti murtaawee sana keessaa namni 2 dur mootummaan Suudii ajjeesee jira. Ijoolleen tun ijoollee dhalattoota naannoo takkaatii miti. Kutaalee Oromiyaa hunda mootummaan naannoo Oromiyaatis haa ta'u aktiivistoonnis miidiyaaleen gurguddaan akka barbaachisaa ta'etti sagaleen taaneef. Jidduutti sagaleen taa'amee turee fi yeroo sagaleen taa'amuuf murtiin du'aa irraa dhaabbattee turte sagalee paawara goonaan. Lammaffaa immoo torbaan kana keessa murtii du'aa irra murteessaniiti ijoollee nama 45 ilmaan Sikoomandoo, ilmaan Harargee, ilmaan Walloo, ilmaan Jimmaatii fi ilmaan Shawaafaa nuufatti keessa jira. Ijoollee nama 45 murtii du'aatii eeggata barbaachisaa yoo ta'e illee silkii isaanii harkaa qabna isin dhageessisuu dandeenya. Namoota kanaas dhaabbata mirga dhala namaa adda addaa wajjin waliin galuudhaan akkamitti ijoollee tanaaf sagalee taana. Biyya alaa kana keessatti heddummaannee akka galaba deddeemurra sagalee namaa ta'u. Lubbuu ijoollee tanaa haa baraaruun ja'a hawaasa bal'aa biyya keessaa biyya alaa waamichaan isinii godha. Lubbuu nama takkaa durarraa oolchuu kan rabbittillee filatamaa waan ta'eef har'a anaa fi isin hundi keenyaa'u biyya kana jirra dimokiraasiin jirra. Obboleen keenya yoo nuti akka ilmaan Oromootti waliif hin haasofne eenyu waliif haa ta'udha.
yoo nuti waliif sagalee hin taane eenyu waliif haadoodha. Kanaaf hawaasa bal'aa dabalatee obboleessa keenya Jawaar dabalatee illee waamicha atis mataa keetillee karaa dhaabbata mirga dhala namaatiin ijoolleen tanaan sagalee taatee fi atillee gama rabbitti kan ilma namaatiif hin dalagin kan rabbitti illee hamaa asirra deemu jira hamaa kanarratti illee rabbitti cayaasii ta'an jaa tokko kana inni lammaffaa waa'ee gandummaati. Ini lammaffaa waa'ee gandummaati. Gandummaa tana keessa yeroo dubbachuu barbaadu manguddoo qabsoo nu dura turte warra arraas lubbuudhaan as keessa nu keessa jiran hundaa galateeffachuun barbaadu. Maaliif bara isaan umrii dargaggummaa akka keenyaa kana gandummaa nu ture. Arrallee nu keessa jiranii karaa isaan nuusaa kan dhiifneeti karaa naggaadee siyaasaa nuusaati. Karaa gandummaa keessa deemnee jirra. Yaa jara keenyaaf haalaan bakka deemutti qophii qopheessu hundaa'u kutaalee ilmaan Oromoo hundaa'u waliif fidanii qophii qopheessu. Akka Oromummaatti hojjaa dhaabbachuu bakka isteejirattis haa ta'u bakka hundaatu namni ganda hundaa yoo wal keessatti argame tokkummaa keenyaaf illee gaarii wanni kun miidiyaan dabra waa'ee gandummaa bakka hundaa'u dhaabbachuu qaba. Walgahii amma booda godhatullee Jawaar ifaa ifattiin sitti himaa ilataa naannoo takkaa qofa hin godhatiin ati Oromoo guutuudhaati arra durallee Jawaar marfamee gaafa jaaniin kutaa Oromiyaa guutuu sitti hirmate malee kutaa tokko qofaa miti. Dhimma kana akka obboleessattiin siidhaama dhimma kanaan dubbachuu barbaadu. Gaafiin sadaffaa immoo namoonni ani nama siyaasaati ijoollummaan siyaasaa keessatti guddadhee ABO na guddise. Waa'ee siyaasaa ni hubadha. Ilaalchi amma waliin jiru ilaalchi Itoophiyaanummaa fi Oromummaati. Ilaalchi Itoophiyaanummaa kana dhugaa waan ati daleetes haqa keessiifiin dubbadha. Si dura namni Itoophiyaa biyya jedhamtu akka bineensa laalaa ture Itoophiyaanummaa dhalaa siif fudhachiise. Herreeduun isaa Itoophiyaanummaa akka bineensa laaluu dhaabee jira. Kana siifin kaaya. Garuu Itoophiyaan tuni bu'uureffamni isaatu dhiiga hayyoota Oromoo ajjeesuudhaan. Atis dheeyxee Hayilee Fidaa osoo bara sana seenaa isaa yoo dubbiftee dhaabbatu Itoophiyaanummaa irraa osoo jaanii lubbuu dhabe. Jarnaan Taaddasaa Birruu ministeera biyyattii ta'eeti hammeenya Itoophiyaanummaa kana harkee qabsoo mooraa Oromoo dabalame. Atis akka ilma Oromoo tokkotti Itoophiyaanummaan sun lubbuullee si kabachiifti si qofaa miti. Nama si jala deemullee lubbuu kabachiifti. Kaampii Itoophiyaanummaa keessa Oromiyaa keessatti as deebi'iin siin jaa. Tokko lammaffaa kaampiin Itoophiyaan tuni nuti fi Itoophiyaan Oromoo wajjin dirree lolarratti wal baranne dirree lolarratti wal gaggeessina. Dirree karaa qalamaatiin wal gaggeessinaa sana sammuu sana keessaa kan itti yaaduu qabda. Karaa qalamaatiin jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu dhaamsiisaan jaanuuf gahaadha. Nama biraa ilaalachuun nu barbaachisu. Kanaafuu dhimma kanallee akka ilma Oromootiin siidaadha. Siyaasaa dubbannu keessatti illee waa'ee gandummaa akka baafannu sinaama galatoomaa ulfaadha. Kun hundi isaa dubbachuu fedha. Namoonni duuba jirullee akkasitti daqiiquma qofa kan Gaaffiin gaafa nagama gaaffiin barbaade kaasee ture garuu yoo tokko naa eeyyamtan Jawaarin dubbisuu barbaade wanna biraa sintin dhiyeessu yoo naa eeyyamtan Jawaar bichaa dubbisuu barbaade naa eeyyamtu Jawaar bichaa dubbisuu barbaade wanna biraa samis maa asuma dubbisuu barbaade. Amina kennaa fi amine galatoo. Ayyek galatooma duraan dursee obboleessi kenna Jawaariin si arguuf hedduu gammadaadha. Akkasuma du'arraa haftee kitaaba barreessitee uummata keetiin ga'uudhaaf baga Rabbi si gargaare. Ifaajee kitaaba barreessuun qabu nama kitaaba dubbisitu beeka. Kanaaf baga milkooyte siin jechuu barbaada. Kanatti aansee hawaasa kanaa wanti jechuu barbaadu rakkoon biyya san keessa jiru akka warri mootummaa nutti himullee miti. Akka Jawaar faa nutti himanillee oli. Hawaasni keenya rakkoo guddoo keessa jira. Kana nama biyya san dhaqee deemeetu argaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti achumaanis hawaasa sanii yoo sagalee ta'uuf taate hawaasa tokko ka mootummaallee hin beekne ka uummanni illee hin beekne tokkoon isinitti hima.
uummanni kun Arsii Bahaa aanaa Shirkaa fi godina Baalee aanaa Gaarfaa gidduu kana jiraata. Uummanni kun walumaa galatti bu'uuraalee misoomaa jedhan jireenya isaa keessatti argee hin beeku. Karaa hin qabu, mana barnootaa hin qabu, dhaabbilee fayyaa hin qabu. Waggaa tokko waan caaluuf qaamni hidhate waraanni bilisummaa Oromoo naannoo san jira jedhamuudhaan gama Baaleetiin aanaa Gaarfaatti waraanni waabee irratti marsee gamanaan ammoo akka isaan gara Arsiitti ol hin baane uummata kana waraanni marsee waraanni gidduu kanatti qabe. Uummanni kun uumama isaatti horsiisee bulaadha. Lafa gammoojjii irra jiraata. Waan silaa oomishatu kana yookaan achi guyyaa lama deemee magaalaa Gaarfaa geeffata. Yookaan ammoo gamana dhufee Arsii magaalaa gara Bobeessaa geeffata. Uummanni kun waan oomishate kana akka ol hin geessine waraanatu loolu. Gamasiin gara Gaarfaa kan geeffanne waraanatu loolu. Uummanni kun dargaggeessi jiru kun baqatee magaalatti gale. Kun baqatee gara Sumaaleetti yaa'e. Kun bosona. Namni achitti hafe ijoollee fi manguddoota qofa. Namni isaan beeku hin jiru. Naannoo sana akkuma isin hin jedhe bu'uuraaleen misoomaa waan hin jirreef nama baratees hin qaban, nama isaanis dubbatus hin qaban. Uummanni kun guyyaa waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromootu karaa kanaan bahe jedhee goojjoo isaan qaban irratti gubu. Halkan ammoo qaamni hidhate dhufeetu waraana bilisummaa asii nyaachi waraana raayyaa biyyaa asii nyaachiftan jedhee uummata kana darara. Rakkoo kana keessa jira uummanni keenya. Kuni fakkeenya xiqqaadha. Kana akka quba qabaattan isin jechuu barbaade. Kan itti aanu ammoo this a personal question yoo barbaadden deebisaa barbaadden dhiistaa. Ijoolleen gaaf dur lubbuu keessi baraarte. Sila har'a nullee si arguudhaaf carraa rabbii ta'e malee itti gaafatamummaan isaanii ijoolleen sun maalirra jiranii hagamta akka quba qabdaa waan jedhuufi horii buli dagaagi. laal dhiifama akka mul'atan dhiifama sagaleen koo yoo michuullee ta'uu dhabe maayikii wajjin yoo dura baga nagaan dhufte gaafii kiyyaaf jecha Maraaraa Guddinaa tokkorraan ka'a Oromoo sodaa irraa bilisoomsinee garaa irraa bilisoomsuu dadhabnee jedhe. Please waan kana maaliif waan kana jedhe rakkoo yeroo ammaa kana hawaasa keenya keessatti namni bahee dhimma wayii fixachuu dadhabe jireenyi qaala'insa rakkoo hawaasan keessa jirtu atuu ni beekte namni sitti himu. Kanaaf namni biyya keenyaa ifii wal dararaa jira. Waan kana namni keenya akka nama siyaasaatti akka nama waan tokkoof dhaabsifte sagalee atarra sirraa taatu achitti daldee achitti deemee onlaayinii bakka maratti namni waan kan laatu. Namni keenya waan kanarraa akkamitti baratee wal miidhuu sanirraa dhaabbachuu danda'a. Namni keenya sodaan qabu warra dhugaadha. Garuu sababa garaatiif jecha wal miidhaa jira namni keenya ofirratti. Kana jechuun barbaadaa gaafii qabu obboleessi kiyya tokko taate gaafii biraa waa'ee kolodaliiti. Waa'ee kolodalii kanaatillee irraa barreessaa jira. Waan kana akkamitti ilaalta please gadi qabii sirriitti irraa waan kana warri mootummaallee amma dandeettutti dhiibbaa godhiiti. Namni warri kararraa waa qabu miidhame akka jirutti namni waa duraa kararraa qabu karaa irratti bal'isanii maal jedhanii manniin irraa diigamee dhumee jira. Waan kana please hamma dandeettetti dhiibbaa godhiiti ummata keenyarraa yoo dandeette dhaabsisi. Waa lamii kana qofa jechuu barbaada taa'imii sirraa fudhadhu jechuun asirratti waan jechuu barbaadu ani Iskootlaand irraan dhufee hawaasa Oromoo Iskootlaand jedhamu jira Gilaasgoo irraan dhufee ijoollee baay'ee keessarraa koomunitii Oromoo Iskootlaand jedhamu jira hawaasni illee jira nu quba qabaadhu gaaf tokko achirra siyaamuun keenyan oolu kana nu quba qabaadhu siin jedhu. Galatoomaa jecha akkuma beekamu salphatti as hin geenne bakka har'a jirru kana gahuudhaaf qeerroo kumaa fi kitilaatu itti wareegame akkasuma ammas har'a geennee qeerroon biyya keessa dararamaa hidhamaa ajjeefamaa tumamaa jirti halkanii guyyaa waan kanarratti maal jetta siin jechuu barbaada. Kan itti aanu ammoo dhuftee jirtaa dhufaatiin ati amma dhufte kun dhufaatii qeerroo jirtuuti moo buukii bittuutii jechuu barbaada. Galatooma. taati cuma bakuin taa gaafii hayyoota gurmeessuu jettaniini iyyaadira itti dhufna
gurmeessine jirra isin ka madura mul'atu qofa agartanii mi hedduu jira bar hedduu gurmeessine hedduu ijaaraa jirra ni mari'annaa hunda hojii mari'achaa bilcheessaa deemna falmii hayyoota jidduu jirus falmii hogganoota siyaasaa jidduu jirus hin jibbina nuti ummata gadaati ummata dimokiraatawaadha yaadaan wal waqaruu wal falmuun karaa kanaa miti karaa kanaa sirri jecha kanaa miti jecha kanaa sirri jedhanii wal mormuun rakkoon qabu garuu teenyee waliin waqarru deemaati dalagaat wal falminaa jechuudha kanaaf san hedduu yaaddeenaa itti deemnaa kophaan deeminaa kayyatti kophaan deemin kayyattaniif an takkaa kophaa ta'ee hin beeku hoggaan dhaladhuus ijoollee hedduu wajjin dhaladhe amma immoo miliyoonota wajjin deemaa jira warri jawar kophaa deemaa jee naa yaaddoftanis yaada gaarii yaadurraa akka kaatannaa gala warri kophaa deemaa jee tuffatas warra isaan duraatirraa haa beeku takkaa kophaa deemee hin beeku yaada ummataatiin hin deema ummata wajjin hin deema kaleessa fa'a xiqqa turre har'a sirna keessaas sirna alaayis biyya keessaas biyya alaayis hojii dippiloomaatiis bal'ootti dalaineeti deemaa jirraa sun hedduu isin yaachisini jabaannees deemna waan hedduu miidiyaadhaan dubbachuu waan hin taaneef keessa abboota keessa wajjinis hogganoota keessatti waan haasanii jira waan hojjetamaa jiru jira san hedduu yaaddeeyna dhimma ilmaan Oromoo suutii waan hedduu nama gaddisiisu biyyoota arabaa kana keessa namni Oromoo qofti gara miliyoona olii jira ka Itoophiyaa kaa waggaa walitti dabalamu probably miliyoona 2-3 ta'uu danda'a ka mana hidhaa keessa cinqamu qofa osoo hin ta'in kammaan dalaguu sadarkaa gabrummaarra jira bakka hedduutti kana ka mudate waa lamarraayi tokkoffaa ijoolleen tuni hoggaa gara biyyoota sanii ergaman leenjii gahaa hin kennamuuf afaan arabaa barachuu na qaban ture dandeettii skills ogummaa qabaachuu qaban turan ijoolleen tun osoon leenjiin osoon qophaa'in kana dallaalli karaa adda addaatiin erguu hin baanuwan kan ministeerummaan ergaa jiru ijoollee tana mirga isaanii osoon barsiisin dandeettii osoon uuminiif afaan osoon barsiisin waan erganiif biyya sanitti sadarkaa gabraatti jiran lammiilee biyyoota adda addaatiin biyyoota arabaa kana keessa dalaga isaan keessaa kaffaltii gadaanaa kan argatu miidhaan hamaan kan raga'u lammiilee Itoophiyaati jechuudha tokko erguu irratti wanni jiru jijjiiramuu danda'uu qaba deengadaas bika tokkotti haasayaatiin ture nuti humna namaa ekspoort godhuun dirqamanuuf garuu humni namaa nuti ekspoort goonu sun ka kwaalitii takkaahuu qulqulliin isaa cimaa ta'e dandeettii afaanii kan qabu dandeettii ogummaa kan qabu ta'uu danda'uudha qaba jechuudha gaafa akkas ta'e achitti mirgi isaanii kabajamaaf kaffaltiin kafalamuuf illee wayyata rakkoon lammataa hojii gara ministeera hajaa alaatii fi embaasiitiin laafachuudhaati warri biyyoota arabaa jiraattan ni beeytanii sadarkaa olaanaatti warri kafalamuu warra Filiippiinsi fi Indooneeziyaadhaati jarri kun embaasiiwwan isaanii Suudiis ta'ee Kuweetis bakka biraa jiran hojiin isaanii nambar 1 mirga hojjettoota kanaa kabachiisudha jarana wanni mootummaan mirga hojjettoota kanaa kabachiisuu qabuuf doolaara isaantu fida amma doolaara biyya alaatii galu jaan kana kasin ergitan xiqqa ka Ameerikaa irraa ergamus xiqqa dachaan hedduun ka biyya arabaatii dhufu mana beeytanii doolaarri guddaan Itoophiyaa dhufu ka bunaatiis ka caalu ka gargaarsa faranjiitis ka caalu ka isin ergitanis ka caalu dachaa hedduudhaan maallaqa ijoolleen tuni biyyoota arabaa keessatti dalagu jechuudha mootummaan kuni ka lubbuun keessa jirtuun maallaqa ijoolleen tun gara biyyaa maatii isiitiif ergituun mootummaan irraa fayyadamaa jira ijoollee sanarraa mirga ijoollee sanaa kabachiisee maallaqni isaan argatan galiin isaan argatan akka wayyaa'u gochuun faayiduma mootummaa kanaati jechuudha gaafa dura gallesan gaafa Dr. Roqnaan ministeera hajaa alaa ture yaalii gogodamaa ture leencollee gaafa achi ture hanga tokko yaalaa ture garuu qajeelfamni sirriin rakkoon jiru Itoophiyaan yeroo ammaatti tarsiimoo fi imaammata hajaa alaa akka qabne beeytanii Itoophiyaa has no foreign policy ijuu dunuunfatanii oofuu jiran
ambaasaaddoota dhugaa yaaman gaqqabaniiti beekun obbilichi kanarra ijaaran kana agarsiisanii torbaan lama turisanii ergan. Ambaasaaddoonni nu achi ergannu gargaartonni achi ergan ka afaan beekan ka aadaa beekan ka seera biyya sanii beekan ka ummata biyya sanii wajjin dalaguu danda'an. Hojiin ambaasaadara Suudii jiru takkaa'u Kuwait jiru takkaa'u Beirut jiru bakka adda addaa jiru nambar waan ka ta'uu qabu mirga ijoollee kanaati jechuudha. Sani asitti yoo anis isinis hamma dandeenyetti dhageettii qabnuun kara qabnuun waan dandeenyu lubbuu ijoollee kanaa baraaruu fi warra kaanis gargaaruudhaaf waan dandeenyu ni goona. Gurbaan nagaa fatte sun gara offlaayiniitiin naquun namitti odeeffannoo ol jijjiirree waan ajjatamuu qabu waliin mari'annaa jechuudha. Gaafiin biraa ilaalcha Itoophiyummaa fi ilaalcha Oromoo dhiiroo ani irratti mul'isitti illee kijibu. Itoophiyaa fi Oromoo waliif haallaa turanii amma araaramuun dirqama. Wali araarsuu qabna. Itoophiyaan ka Oromummaas, Amaarummaas, Tigrummaas, Somaalummaas, Walaayitummaas keessa calaqqisiiftu akka taatu godhuun dirqama. Adda adda deemuun nama tokkoof illee hin fayyadu. Adda deemuun illee hin dandeenyu wali araarsuun dirqama. Kana fudhadhaa yoo hadhaa ishuu kanarra buusaa dirqama kun. This must. Wanni akkasitti hin danda'amu kun. An waan isinii ta'uun isinitti waan isin gammachiisu miti. Ani intarteeyiner yookiin bashannansiisaa keessanii miti an hoogganaa keessani. Hoogganaan waan ummataa ta'uu dubbata. Waan ummataa ta'uu dalaga malee waan ummata harka dhooyisiisu takkaa'uu ziis goosiisu san hin barbaadu. Wanni Oromoodhaa ta'u ummata keenyaa ta'u waan ammarra keenya qabachuu miidhaan maqaa Itoophiyaatiin nurrattis maaliin jechuun jira jituu kana. Akkuma kalees maqaa Itoophiyaatiin nuti miidhamaa jirru har'a ijoolleen nuti amma warra baafne maqaa Itoophiyaatiin saba biraa miidhaa jiran. Kun jibba farra Oromoo akkuma kalee nuti maaliif barra Itoophiyaa bara haraam nuti taateeti miti. Takka Baayibilii takka Quraan haraam nuti hin goone. Miidhaa maqaa Itoophiyaatiin nurra gahaa tureetitu Itoophiyaan nu jibbisiise. Har'a maqaa Itoophiyaatiin miidhaa saboota adda addaa irra gahu Itoophiyaa osoo hin ta'in Oromoon akka jibban godhaa jira jechuudha. Kanaafi har'a Amaaraaf kan falmuu qabu, Tigraayaf kan falmuu qabu, Somaaleef, Walaayitaaf kan falmuu qabu adda durummaan Oromoodha. Ifiif jecha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa fi Oromummaa walii araarsaa eenyummaan biyyoolessaa sabdaneessummaa biyyattii kan calaqqisiisu akka ta'u saboonni immoo keessatti eenyummaa isaanii kabajamee fi wal kabajanii walii beekanii walqixxummaadhaan akka jiraatan gochuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Waan onnee nama tuqu dubbate mucaan waa'ee shirkaa dubbate sun rakkoon uummataa ta mootummaan jehuusaaf yaddu olii si jeemi awwaaniin beekuu fi ragaan qabu osoo isin hime biyyaa gubata. Waan namni keenya keessa jiru Salaaletti waan namni keenya keessa jiru Wallagga Bahaatti waan namni keenya keessa jiru Gujiitti waan namni keenya keessa jiru Arsii Bahaatti Arsii Lixaatitti Shawaa Bahaatitti wallahi namni Oromoodhaa namni biyya sanii akka ammaa kana takkaa dararamee salphatee hin beeku. Kuni ijoollee ammaan gora jirtu waan mormuufi miti. It's a fact. Mee keessattuu warri biyya alaarraa biyya san dhayitan abbaa feetan deeggaraa mootummaa deeggaraa yoo barbaaddan garuu Finfinneef Adaamaaf dirree dhawaa teessanii hin deeggarinaa. Yoo sodaattan miilaan Adaamaadhaa bahu sodaateeti Adaamaa ta'ee mootummaa faarsa kijibaan. Boosan dhaquu hin danda'u wanni kijibaa. Sodaree dhaquu hin danda'u. Gabba'uu hin danda'u. Maaliif? Tokkootu takka milishaatu miila isa cabsa takka qacaaqaatu harkisee fuudhee deeman. Namni keenya dur gabroomaa ture hidhamaa ture bayee galuu nu magala ture arra bayee hoggaa galuu bar salphinni irra ga'u akka fedhan cabaqan akka fedhan tuman sangaarraa qalatan sangaarraa gurguratan wanni hin dubbachaa jiruufi salphinni kuni keessattuu zamana Oromoon biyya bulchitutti ta'uunsaa qaaniidha jechuudha. Itti qaanfachuudha qabna jechuudha. Kanammoo jijjiiruudhaaf saba hundarraa ukaasuudhaaf laal lolli kuni Oromiyaatti eegale Tigree dhaqee Amaara ga'e amma Somaalittis gaffachaa jira.